Ayyaanniif nagaan isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Marqa Solomoon Official. Namoonni fuula YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share, comment gochuun maatii nuuf ta'uu hin dagatinaa. Yesuus jaalala. Mata duree jaalala Waaqayyoo isa dinqisiisaa jedhu waliin barachaa jirra. Ayyaanniif nagaan isiniif haa baay'atu. Jaalala Waaqayyoo isa dinqisiisaa yommuu jennu qabxii arfaffaan nuti ilaalaa jirru bu'aan jaalala Waaqayyoo isa dinqisiisaa keessa jiru maal? Yookiin immoo jaalalli Waaqayyoo dinqisiisaadha jenneerra dhugumayyuu jaallichi dinqisiisaadha waan sammuu namaa ol ta'edha. Kanaaf bu'aan jaalala Waaqayyoo isa dinqisiisaa keessa jiru garuu maal akka ta'e poointii muraasa qofa waliin ilaalla. Kanaaf jaalala Waaqayyoo isa dinqisiisaadha. Jaalalichi Waaqayyoon biraa waan ta'eef dinqisiisaadha. Inni Waaqayyoon biraa ta'e kun immoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin mul'ateera. Egaa inni karaa Yesuus Kiristoosiin mul'ate kun immoo bu'aan jaalala Waaqayyoo isa dinqisiisaa keessa jiru kana muraasa isaa waliin ilaalla. Tokko jaalala Waaqayyoo isa dinqisiisaa keessa bu'aan jiru keessaa inni tokko furamuuf dhiifamuu cubbuu arganneerra. Macaafni qulqulluun gaafa haasa'u Qolaasiyaas boqonnaa 1:13-14 gaafa fudhatanii dubbistanii inni haboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarse. Ilma isaa kanaan furamuu dhiifamuu cubbuus arganneerra jedha. Kun akkamittiin ta'uu danda'a? Inni waan nu jaallateef qofa. Obboleessa koo, yaa obboleettii koo, mee hammam akka Waaqayyoo nu jaallate yaadi. Isayyuu jaallatamuu isa nuuf ta'uuf nu jaallate miti. Nuti eenyummaa jaallatamuu qabu otoo hin qabaatin otoo nu diina isaa taanee jirru iddoo ilma isaatiin nu jaallate. Kun dhoksaa guddaadha. Inni fannoo irratti waan nuuf du'eef jechuudha. Kunis egaa Waaqayyo garuu ilmi isaa akka cubbuu keenyaaf du'uuf Waaqayyo foon uffatee dhufe. Cubbuu keenyarraa dhiiga isaan nu qulqulleessuuf. Iddoo keenya nuti jijjiiree mootummaa dukkanaa keessaa gara mootummaa isa kabajamaa isa bara baraan jiraatutti nu dabarse. Egaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Iddoon kan nuti jijjiirame mootummaa dukkanaa keessaa, mootummaa seexanaa keessaa gara mootummaa Waaqayyo isa dinqisiisaatti kan nuti darbuu dandeenye karaa furamuuf dhiifamuu cubbuu Yesuusiin arganneetiin. Kanaaf macaafni qulqulluun keenya gaafa nutti himu yookaas gaafa nutti dubbatu inni haboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarse. Ilma isaa kanaan furamuu dhiifamuu cubbuus arganneerra jedha. Egaa hojii Yesuusiin furii arganneerra. Waaqayyootti araaramneerra jechuudha. Dhiiga isaan dhiifamuu cubbuu arganneerra. Kana jechuun al tokkoof bara baraan Waaqayyo Abbaan hojii Yesuus hojjetetti boqoteera. Garaageera jechuudha. Nutis karaa isaa isa duratti warra mudaa hin qabne taaneerra. Hojii Yesuus hojjeteen jechuudha. Hojiin Yesuus hojjete immoo gahaadhaa, guutuudhaa, mudaa kan hin qabnedha. Egaa ani hojii Yesuusiin furii bara baraa argadheera. Kunis immoo akka badhaadhummaa ayyaana Waaqayyootti kan ta'edha. Macaafni qulqulluun gaafa dubbatu Efesoon boqonnaa 1 gaafa dhaqanii dubbistan keessumaayyuu lakkoofsa 7 dubbii dinqisiisaa tokko argitu. Akkas jedha. Akka badhaadhummaa ayyaana Waaqayyootti Kiristoos nuuf duusaatiin akka maalitti akka badhaadhummaa ayyaana Waaqayyootti Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuus qabnaa. Kun akka maalitti ta'e yoo inni akka badhaadhummaa ayyaana Waaqayyootti ta'e yookiin immoo akka badhaadhummaa ayyaana isaatti Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuus qabnaa jedha. Kun dhugaa caaffanni qulqulluun dubbatudha. Egaa dhiigichaan abbaatti araaramneerra. Dhiigichi al tokko bara baraan gahaadhaa, humna qabaa, hin fayyisaa, hin hojjetaa, harrayyoodhaa. Abbaan guutummaatti itti quufeera, simateera. Aarsaan Yesuus dhiyeessee garaa Waaqayyo Abbaa gaheera guutummaa guutuutti jechuudha. Egaa Yesuus kun jaalalaa jireenyas. Akka amantii jalatti namoonni dhugumaan karaa Yesuusiin furii fi dhiifamuu cubbuu argattan furiin koo Yesuusidha jedhaa ka'a. Ani dhiiga Yesuusiin furii bara baraa argadheera. Ani furiin koo Yesuusidha. Kunis hojiin Yesuus hojjete guutummaa guutuutti fudhatama waan ta'eef anis karaa Yesuus Kiristoosii
fudhatamummaa guutuu qaba abbaa duratti yookiis immoo abbaa duratti fudhatamummaa guutuu argadheera. Kanaaf fuula abbaatti dhiyaachuuf ija jabina qaba. Kun ija jabina keenyaan osoo hin taane ija jabina ilmi Waaqayyoo yookiin immoo hojii ilmi Waaqayyoo fannoo irratti hojjeteen ija jabina qabnaa jechuudha. Ayyaanaaf nagaan isiniif haa baay'atu. Eebbifamtaniitu. Hanga ammaatti mata duree jaalala Waaqayyoo isa dinqisaa jedhu kutaa kutaan yookaan immoo hanga lakkoofsa afurii ilaalleerra. Hanga ammaatti waan wajjin turtaniif ulfaadhaa. YouTube channel Maarqos Solomoon Official jedhu subscribe, like, share, comment gochuun viidiyoo keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa. Yeroo itti aanutti barumsa walitti fufaa mata duree qajeelummaa isa Waaqayyoo namaaf kennu jedhu waliin ilaalla. Ammeetti viidiyoo kana hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan comment jala nuuf kaa'aa. Galatoomaa. Ulfaadhaa.